faana kaleessa keessa jiraatee har'a keessa daaddisu tarkaanfii taakkuu tokkoon saaxinaaliin gombisu ejjennaa caalu fiixee ulaa nageenyaa faana kee kudhaan mannee tulluu diiguu dandeenya. Faana dhiitichaa tokkoon hundee addunyaa raasu dhoksaa dhidhima galee qotee kan lixee baasu. Kottee dandeetti addaa argaa yoomisa yoomuu dhangalaasa qilleensaa jabaa ejjetaan abboomu kan jarjaree binaanee hin bitintirre akka kottee simbiraa dubbii ke tokkichatu bantii addunyaa jijjiira. Adda atoo adda keessaayyuu adda achii dhuftee keetu hundee waaqarraa madda. Faana dheerina yaadaa jogina amma fedhe ga'u humniif dandeettiin ke bakka fedhe lixee kan ba'u gaadidduu addunyaalessaa sochii danqaman beekne galaana dubbii waaqaa eenyudhuma kee hin beekne carii taliila jireenyaa galaana beekumsa burqu ija kirraa biqilee gaariin hadhallee margu. Faana tarkaanfiin ka'ee barruu addunyaa marse ifa keen barbaadameeti dhugaan sobaddaan baase. Ulaa burqaa jaalalaa faana addunyaa mul'ise aggaammii kati waraanee jinni nurraa gombise. Faana caalu faana finiini adda utuu ati hin jiraanne baay'eetu yuusee gadda. Yaaqoob ilmi Alphiyoos siif jedhee dhagaan reebame dubbii kee utuu lallabuu Yerusaalemitti ajjeefame. Guddummaa keef jedhee Simoon Phexros gad garagalfamee fannifame. Bara mootummaa Neeroo biyya Roomaatti ajjeefame. Dhugummaa kee mul'isuuf kaan gidiraatti of kennanii meeqaam warri boolla nammani. Yaaqoob ilmi Zabdiyoos jabina kee labsuuf fiixee biyyaatti ba'e. Murtee mootichi Heroodosiin magaaziin morma irraa kutamee du'e. Hooda warri dhugaa kee beekanii qiinxii biyyaatti ba'anii ergamoota hedduuti eelameem dubbii kee dhugaa sanaaf jedhanii. Yohaannis ilma Zabdiyoosiin zayitii danfaa keessa buusanii gaafa inni du'uu didu mana hidhaatti geessanii Phanxiinoo keessatti hidhamee waggaa baay'ee mar'immaan marsee achuma keessa taa'ee mul'ata Yohaannis nuuf barreesse. Philiiphiyoosis faana kee ibsuuf fiixee Afrikaa fi Eeshiyaatti ol ba'ee jecha faana keef jedhee Afrikaa keessatti aarsaa ta'e. Namoota hedduutu siif jedhee biyyaa ba'ee utuu siif falmanii hedduutu biyyee ta'e. Toomaas faana kee himuuf mishinarummaa Hindiitti bu'ee cuupheedhaan waraanamee lubbuunsa achitti ba'e. Pherxelimiyoos daaraa ta'e alangaan Eeshiyaa keessatti. Lubbuun dhugaaf dabarte shakkii malee jannatti. Hedduun dhugaa tamsaasuuf dirree addunyaatti ba'anii meeqatu karaatti hafe amma deemanii. Simoon hinaaftichuu siif jecha gola dhugaa lixee achi keessatu jiruu lubbuunsaa qaxiicite. Yaa faana bantii waaqarra dhaabbattee hundee lafaa sochooftu kunoo qabsoon har'a geesseeti kan ati daabiloosiin akooftu. Faanota caalee qirixxee hawaarraa mul'atu eessuma jirarree laata kaameeraa kee jalaa kan dhokatu. Ati akkuma kaleessas turtee har'a keessas jiraattu boris dabartee ni jiraatta si kan addunyaaf nagaa laatu. Wangeela michichila humna addaa humna addunyaa marsu nagaaf jaalala dhugaa sagalee keetti kan roobsu. Caamsaa 23 bara 6412 akka lakkoofsa Oromootti barreessaaf sagaleen Iyyaasuu Tarrafaa Fayisaati. Qophiiwwan babbareedoo miidhagoo ta'an Oobdii Miidiyaarraa ni argattu. Oobdii Miidiyaan kan keessan laayik, sheer, sabskiraayib godha. Gulaalaaf Daarekter Suur Sagalee Soortuu Dandanaa Margaati.